عليكم ورحمة الله وبركاته. أني قرميدا sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan isinitti agarsiisu waa'ee notification history'ti. Notification history jechuun maal jechuudha beektuu laata? Mee yoo kan beektan ta'e walumaan ilaallaa, yoo kan hin beekne ta'e immoo notification history waliin haa ilaallu. Notification history jechuun kan bakki hojiiwwan adda addaa itti hojjennu keessumaa karaa onlaayiniitiin sooshaal miidiyaawwan adda addaa ittiin ilaalaa oollu yookaan immoo ittiin daawwataa, ittiin saaqaa, wantoota baay'ee keessa gallee osoo hin beekinis beekaas ta'e wantoota baay'ee ilaalaa oollu notification history keessatti kuufamu. Kanaafuu notification history keenya to'achuun, eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo sirriitti wantoota achi keessatti dalagnulee baay'ee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana teekinooloojiin akkuma beekamu nuti hin beeknu yoo ta'e illee baay'ee fagaatee jira. Kanaafuu waa'ee dhimma notification wajjin wal agarsiisee of eeggannoo baay'ee barbaada. Akkasuma namoonni hedduun biiliyoonaan lakkaaman, miiliyoonaan lakkaaman illee dhimmoota notification history kan beekan lakkoofsaan baay'ee muraasa. Mee notification historyin eessatti argama? Maal of keessatti qabata? Maal qabatee jira? Isa jedhu waliin haa ilaallu. YouTube keenya Gurmee ITube subscribe, like, share gochuun haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Notification history kana argachuudhaaf jalqaba daataa bantanii kaa'uu qabdu. Erga daataa keessanii booddee Chrome kan jedhu ni jira asirra kunoo Google Chrome kana yookiin immoo Chrome appii kana bilbila keessanirraa banuu qabdu. Isa erga banattanii haala kanaan ni bana. Erga banee booddee gubbaa kanarra as argaa jirtu yoo ta'e bakka harka mirgaarra gubbaarra tuqaa sadii qabu irraan gadee sanarratti tuqachuudha qabdu. Gubbaa kana argaa jirtu yoo ta'e asirratti tuqattaniiti bakka kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Erga gadi tuqattanii sadaffaa irratti new tab, new incognito, history kan jedhu ni jira. History kan jedhu irratti yeroo tokko gadi tuqanna. Inni kun notification history jedhamee jira. Notification history kun yeroo jalqaba bantan waa tokko ofirraan qabu. Daataan banaa jira waan ta'eef xiqqoo si search godheetii haala kanaan isiniif fida. Notification history kana mee haa ilaallu. Kun wantoota ani dhimmoota intarneetii wajjiniin wal qabsiisee dhimmoota torban ji'aan haga waggaatti illee hojjedhu yookaan immoo iskaan godhu yookaan search godhu hundi isaadha as keessatti qabatee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan wantoota adda addaa sooshaal miidiyaa waan fedhes haa ta'u dhimmoota mootummaan balaaleffatus, mootummaan deeggarus, dhimmoota amantaa, dhimmoota dhuunfaa, dhimmoota hawaasaa illee wajjin wal qabatee baay'ee isaa saaqaa oollu asirratti tokko tokko walitti nuuf qabaachuudha. Waa'ee maalummaa keessaniidha. As keessatti salphaatti waa'ee nama tokkoo baruudhaaf notification history isaa keessa seennee wantoota inni dalagaa oolu, wantoota inni namaa waliin toora sooshaal miidiyaa, Facebook, akkasuma Googiliin, Instagramii, YouTubeidhaa fi Facebookawwan wantoota sooshaal miidiyaa jedhaman hunda irratti sochiiwwan adda addaa nuti gaggeessaa oollu as keessatti walitti qabuu danda'a. Salphaatti qaamni addaa yookiin immoo dhimmoota nageenyaatii wajjin wal qabsiisee shakkii guddaa nurraa qaba yoo ta'e salphaadhumatti bilbila keessanii sanirraa fuudhee haala kanaan keessa seenee waa'ee isin hordoftan, sheer gootan, to'attan, ilaaltan illee as keessatti sassaabbatee fudhatee deemuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf notifikashiniiwwan adda addaa gosa baay'een wantoota yuutuubiin hojjedha. Yuutuubara waan ta'eef dhimmoota yuutuubii kiyyaa wajjin wal qabsiisee akkasuma googilii irratti yeroo illee akkasuma barnoota onlaayinii yeroon baradhu illee amma fakkeenyaaf bakka kanarratti barnoota onlaayiniin hordofaa. Onlaayinii sagantaawwan guyyaa guyyaadhaan seenu asirratti agarsiisa. Kanaaf wantoota intarneetii irraa saaqaa oolullee notification history keessatti fakkeenyaaf Afrikaa Akaadaamii kan jedhu ni jira. Barnoota Islaamaatii kana karaa sooshaal miidiyaatiin onlaayiniidhaan torbanii haga torbaniitti kan barannudha. Wantoota sochiiwwan intarneetiitiin wajjin wal qabsiisee notification history kana irratti illee akkasitti walitti kuusaa jechuudha. Koorsiiwwan adda addaa akkasuma isinillee googilirraa wantoota adda addaa dhimmoota barbaachisoo, dhimmoota dhuunfaa, dhimmoota siyaasaa akkasuma immoo dhimmoota xiinxalaawwan adda addaatiif wantoota yuutuubiidhaan wajjin wal qabsiisan adda addaa illee as keessatti isinii walitti qabaa jechuudha. Laala wantoota gadhee illee yoo hordoftan
wantoota baay'ee barbaachisoo ta'anillee yoo hordoftan salphaatti isiniif kuusa jechuudha as keessatti. Kanaafuu salphaadhumatti namni tokko waa'ee isin hojjetaa ooltan, waan isin ilaalaa ooltan otoo hin cinqamin salphaatti isinirraa bilbila keessan fuudhee ilaalee waa'ee maalummaa keessanii sirriitti baruu danda'a jechuudha. Kanaafuu ayyaana hordoftoota keenya baay'ees hin dhiphatinaa. Notification history keenya akkamitti balleessuu dandeenya yookaan immoo cufuu dandeenya yoo jettanis baay'ee salphaadha. Asumarraa haquu yoo barbaadan gama mirgaa keessanirraa mallattoo X kan qabu kan batanii kanarratti yoo tuqxan salphaatti balleessaa deemuu dandeessu. Inni kun filannoo isa tokkodha. Baay'ee yoo ta'e amma kan koo baay'ee waan ta'eef kun baay'ee nama rakkisa. Kanaafuu salphaadhumatti yeroo tokkotti balleessuudhaaf immoo clear browsing data kan jedhu data history kan jedhu ni jira. Yeroo tokko asirratti gadi tuqattu. Erga tuqattanii booddee wantoota isin balleessuu barbaadan illee as keessatti qabatee jira. For example, browsing history. Browsing history qofa sii balleessu yookaan immoo cookies and sites data kan jedhus catch image and files megaabaayitii 46.7 browse godheetiin jira. Asirratti akkasitti kaa'ee jira. Save passwords. Passwordota adda addaa hedduullee walitti isiniif qabaa jira. Kanneen toora miidiyaa fayyadamtan hunda isaaniillee asirratti isallee haquu yoo barbaadan yeroo baay'ee bakka kanatti kan haquun hin barbaachisu. Garuu iccitii daataa yookiin immoo passwordii keessaniitiif jecha yoo baay'ee sodaa kan qabdan yoo ta'e immoo haquus ni dandeessu. Mataatti illee passwordii keessan qabachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Weebsaayitoota adda addaa 18 jedha kun saayit seetingiidha. Kanaaf kana balleessuun barbaadu waan ta'eef salphaatti warra kana irraa kaasuun fedha nan fayyadama waan ta'eef. Isa kaan wantoota asirratti argaa jirtu yoo ta'e browsing history kan kee 1886 ayitamoota of keessaa qabaa jedhaa jira. Wantoonni kun dhimmoota yakka adda addaa wajjinis raawwattu yoo ta'e dhimmoota odeeffannoo sobaa dabarsitu yoo ta'e illee salphaatti qaama miidiyaarraa, qaama mootummaarraallee, qaama seerarraa, qaama dhuunfaarraallee waan isin hojjettan salphaatti baranii deemuu danda'u. Kanaaf asumarratti warroota kana dhiisee browsing history kana balleessee ilaala. Clear data kan jedhu bakka kana ni jira. Asirraa yeroo tokko yeroon tuqadhu hundi isaanii ni badu. Amma hundi isaayyuu badee jira yoo ilaaltan. You find your history here jedhaa jira. Amma haqeetiin jira hunduma isaayyuu. Haala kanaan salphaatti balleessuu dandeessu hordoftoota keenya. Akkaataa kana yoo balleessitan notification history keessan salphaatti baduu danda'a jechuudha. Kanaaf waa'ee notification historyidha kana fakkaata. Marsaa itti aanutti immoo wantootawwan ajaa'ibsiisoo ta'an bilbila keenyaa wajjin wal qabsiisanii jiran isiniif dhiyeessinaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin waa'ee notification history kana fakkaata bal'inaan walitti deebinaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.